hidhanni daldalaa fi investimentii Itiyoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireets sadarkaa irratti ce'ee jira jedhan ashamaar kafuuni akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabadhee isinii dhiyaadhaa oduu faana kan turu ani qaxalee keessaniif tudha. Sooraan Jeneraal Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaal Itiyoophiyaa Dubaay fi Imireetota kaabaa obbo Zarihuun Magarsaa fi hoogganaan olaanaan DMCC obbo Ahmed bin Suleeyam wajjin marii bu'aa qabeessa gaggeessaniiru. Mariin kun caalatti daldala loojiistikii mi'oota daldalaa fi investimentii babal'isuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u keessattuu wiirtuu bunaa DMCC daawwachuun hiriira daldalaa bunaa Itiyoophiyaa addunyaa irratti caalatti cimsuuf tarkaanfii guddaadha jedhan. Kanaan wal qabatee hoogganaan DMCC gara Itiyoophiyaatti dhufanii akka daawwatan affeeraniiru. Kuusaa daldaltoota 28,000 ol qabu kanaan carraa investimentii kun daldala biyya keenyaaf abdii haaraa qabatee dhufa jedha. Oduu weetawaa bifa kanaa qabadhee akkasii dhiyaadhuuf tiiktookii keenya immoo like, follow, repost, copy link gochuun nu bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.